Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo. Waaqayyootiin kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu. Hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Gooftaan keenya akka badii fi balleessaa keenyaa, akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin ta'in, arjummaa isaatiin, fedha isaatiin, jaalala isaatiin guyyaa qabnu irratti, guyyaa kana irratti sa'aatii kana dabalee kan nu eege, kan nu eebbise, dhiifamaa fi arjummaa isaa kan nuuf baay'ise, galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Hunda dursaa baga ayyaana yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiitiin geessanii. Viidiyoon kun erga ayyaana dhaloota gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin kabajneetii asitti viidiyoo isa jalqabaa kanaatiin dura kutaa tokko kaasnee kan bara kanaa naannaa kutaa 55 kanarra geenyeerra jechaadha. Barnoonni keenya walitti fufiinsa haa ta'u iyyuu malee gidduutiin yaada yeroo hundumaa keessa koo deddeebi'uu fi sirrachuu mala jedhee yaadu. Qaamni sagalee kana dhaga'us, viidiyoo kana argus eessan jira, maalirran jira, maalan hojjechaa jira, hojiin koo maal fakkaata isa jedhu dhaabatee akka of madaaluu fi egaa dhimmi kunis hojiin kunis hojjetamaa kan jiru ta'ee jedhee itti yaadamee kaayyoo fi karooraatiin waan hojjetamaa jiruutiif manni kiristaanaa immoo isa kana dhimma kamiitiin ilaalti? Maaliif callisaa kan jirtu manni kiristaanaa? Seerri mana kiristaanaa eegamuu qaba moo eegamuu hin qabu? Maaliifidha wanti kun kan callifamaa jiru? Garamittis deemaa jira? Maaliifis callifamee ilaalamaa jira? Dhimmi kun namoota baay'ee birattis maaliif callifame? Dhaloonnis immoo yaada kanaatiin maaliif bada? Haalli faarfannaa keenya ammaa kun haalli yeedaloosaa, haalli walaloosaa, haalli rukuttaa meeshaa, haalli ritimiisaa baay'ee seeraa ala, to'annaadhaa ala abbaa kan dhabe ta'aa jira namoota baay'ee biratti. Namoonni baay'een faaruu baasna jedhu, hin faarfanna jedhu, faaruun ba'aa jiru garuu sadarkaa mata duree irraatii illee ka'ee gaafa ilaallu yeroo dhiyoo kana namni ta'e wayii faaruu gadhiise dhaloota gowwaa jedha mata dureensaa. Namni kun of abaaraa jiramoo nama abaaraa jiramoo? Miseensa amantoota ortodoksii abaaraa jiramoo warra kaan abaara? Haala jechoota filannoo mata duree illee waan nu galee fi waan faarfannu akkamitti akka faarfannu, maaliif akka faarfannu, kaayyoo fi karoorri faaruu maal akka ta'e namni baay'een beekaa hin jiru. Isa kanaatiif mee barnoota keenya har'a kutaa 56ffaa keessatti faaruu kana akkamitti ilaaltu? Faaruun kun maal fakkaata? Garamitti deemaa jira? Maal irraati hubattu? Isa jedhu kanatti aansinee dhaggeeffannee walitti deebinaa. Turtii daqiiqaa muraasaatiin booda isin immoo waan taajjabdan koomentii barreessitu. Kana gaafan jedhu nama ceepha'uudhaaf waa biraatiif otoo hin ta'in erga dhaggeeffattanii booda yaada kana koomentii irratti deebistu dhimma kanatti deebinees ammas karaa sundu ta'aa jechaadha. Mee walumaanan faaruu kana isin affeera. Numti keessan dhaggeeffadhaa. Eessa akka ture, eessa deetti akka deebi'aa jiruu fi bakkuma kaleessaasaa, iddoodhuma kaleessaasaa kan hidhatu ta'uusaa beektanii yaada koomentii jalatti naa kennitan
viidiyoo itti aanu kutaa 57ffaa kana waraabu ta'uusaa beektanii faaruu kana irratti yaada keessan waan isinii gale waan hubattan sirriidha moo sirrii miti sirba moo faaruu galata moo waa biraati kan jedhu isin koomentii jalatti naa barreessaa. kutaa 57ffaatiin viidiyoowwan biraas faaruuwwan biraas qabannee walitti dhiyaannaa waliif dabarsaati yaada keessan naa kennaa. Ani bifa kootiitiin kana faaruu jedhee fudhachuus hin danda'u. Mana kiristaanaa keessattis kun hin banama taana rakkoo guddaa ta'a. Namoota baay'ees balleessa namoonni baay'ees badaa jiru. Abaluu maal ta'ee anis akka barbaade yoon dhiyeesse kan jedhan yaadni waan jiruuf itti yaadamuu qabaanii dhaamsa koodha.